osoo uummanni kun hin qalamne viidiyoo kana akkuma agarteen nama dhaamsi kun laallatu bira akka ga'uu fi viidiyoo kana koppiliin share godhu viidiyoo kana caqasaa dhumaatti. Mee ilaalaa dhaggeeffadhaa. Kun uummata Naajiraanitti qalamuudhaaf deemudha. Mootummaan dhaamsa dhaammadhu jennaan dhaamsa dhaammataa jira. Haadha isaa dubbisaa jira jechuudha. Dhaamsa dhaammadhaa jennaan dhaamsa dhaammataa jira jechuudha. Mootummaan waan kana osoo duutitti murtaa'in badii jaraallee ilaalee mootummaa asitti wal qunnamee uummata kana baasuu hin dadhabne. Murtiin jiraa murtii lubbuudhaan hin ga'u ture sila. Osoo mootummaan hordofee miti mootummaa qabna maqaadha garuu. Naannoo nama 50 duuf deemamma namni lama dursee qalameetiin jira. Yaa haadha mucaa kana deesse. Yaa haadha ilmoo deesse. Osoo anaa dandeen dawwal wallaahi. Kun uummata ajjeesamuudhaaf deemudha jechuudha kan dhaamsa dhaammataa jiru maatiin. Abbaadhaaf ilmatti abbaadhaaf haadhatti dubbataa jira jechuudha dhaamsa dhaammataa jira. Mee osoo uummanni kun hin qalamne namni viidiyoo kun si bira geesse koppiliin ishee goona biraan ga'e. Boru ganaman deema jedha barsa qalamuudhaaf deema. Mootummaan biyya keenya imbaasiin biyya kana jiru. Imbaasiin biyya kana jiru rakkoo uummata kanaa qorate wanti kun rakkoo ajjechaa qaama hin ga'u kan jedhu guyyaa tokko dhaqeen gaafanne jechuudha. Har'a waggaa meeqa mana hidhaanaa jiraaniin keessa jiru. Saa'udii keessatti jechuudha waggaa meeqa. Har'a garuu duuti jaraa borii jechuudha bor qalama akka oolaatti tarreessa namni. Garuu maqaadhaa imbaasiin mootummaan biyya kana jira. Kan lammiilee biyyattii nageenyaaf taa'u jechuudha kan damooza mootummaa nyaata. Wayi mootummaa callise wayi imbaasiin kun waan hojjetu abdiin qofta beeku. Uummanni kun waa biraa miti jedhe hedduun jira uduuduma qabsee seenuu irratti kan qabamedha hedduun jira. Si warra hasiisa dabarsu warra waan garaa garaa dabarsu jedhanii qabanitti maagaranii kaanidhanii waggaa meeqa eegeedhaa turtanii amma qaluu murteessanii jechuudha. Kun garuu mootummaan quba qaba beekaa.
way tariitiin uummatattiin baay'inaa karaa uummatattiin irraa qannasu barbaadaa jira ta'ee rabbiin qofta beeka hoolaatti qalchiisu uummata yaa haadha yaa haadha Rabbi